qabdanii isin amma nuumaaf baantan san amma anaaf isaa wallaalee yoo fedha qabaatte isa na dubbisiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isin jenne alhamdulillah galata rabbiin isin dhugeen isin jaa arra keenya gaa alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u as keenyan isin jaa maaliif baddanii yoo jettan haalli jireenyaatii fi deebi'ee jiruuf jireenyi walumaa galattuu ulfaataadha bannee jirra. Dhifama raataa isin jenna hordoftootaa fi kabajamtoota arafee jirra jirtu alhamdulillah baga jiraattan isin jechaa gaa hordoftoota keenya waan irra jiru isin beeytanii akkasii urjiilleen arra hin jirtu feeruzaa birallee hin jiru. Ani duraanuu nama dalagaadha bakka dalagataatiin jira dalagachuun gaariidha eenyuufillee dalagaan bareeddu jechuudha alhamdulillah galata rabbiiti. Namni hin dalaganne illee hin jijjiiramuudhaaf immoo carraaqachuu qabdaa. Akkasuma garuu haala dalagaatii fi kaysaaniitiin illee baay'ee na ulfaatee nuuf mijataa hin jiru. Maaliif yoo kayattan taate urjiin sachii na hiiqeetti feeruzaa taatu akkanatti lolti nuumaaf wajjin. Keessattuu namichi nuumaaf janiin kun maaliif akkatti dhiibbaa hayya qabaatu hin beekne akkanatti dubbii dachiisamee kan waliin laaqu jiran isaa feeruzaan jechuudha. Deebii namni tokko akkanumatti lafaa ka'ee wal dhabdee yoo qabaatu ta'e waliin galchanii yookaan immoo jidduu dubbatanii akkasitti haasa'amu. Inni isiin isa bira jirti asii waan isiin itti himte qofa dhagaa. Hoggaan ani itti minarraan dhaga'u bilbilaanis ani isaanitti dhufuudhaaf baay'ee takkan sodaachaa jira. Haa ta'uu namni tokko jechuudha akka nama tokkootti ha jiraachuu danda'u. Yooniif dubbii irraa qulqullaa'ee shakkii takka isaa illee bahe qofa akkasitti bareedaa natti fakkaata. Ani immoo if shakkaa jiraachuu tanarra achiin dhaqa yoon jees feeruzaan qulfii manaatu jijjiirratti urjii taatu asii wal dhibne na hiiqeechuu jirti. Maaluma na qunname yoon maaltu na mudatee jeetiin baay'ee takka yaaddee waa'ee jireenya hayyaatis itti yaadu jiraachuu. Haa ta'u malee ani akka nama tokkotti nama nin bulcha jeetiin waliin barsiisa jeellee dadhabe. Urjiinis na hiitu malee jechuu jirti. Na hiitu maleedhaaf irraa na hiiqee. Ani haa kiyyan fedhaa adeera kiyyatti maddaa bilbilii maal naan jechuu turte. Hin bilbiluu jeetiin cal jee dhiisee jechuudha. Haa ta'u feeruzaan garuu ni aarti. Dhuguma ni aarti. Yoo aartes yoo dhiiftes adabattee taa'uu qabdi malee. Waa'ee nan jee hunda yoo himte yoo dubbachaa deemte rakkoo dhoonte kun. Maaliif anaabisiin ijoolleellee walirraa dhalle ijoolleellee galte biyyatti garuu as keessatti wal cinquu hin qabnu. Waan akkanaa godhuu isiin hin qabdu sila. Haa ta'u malee namni ni fuudhaan dhiiraa hin fuudhe bagan fuudhan mallee irras burus ni fuudhu. Fuudhoon inni dhorkaa takkallee hin jirtu. Haa ta'u ani jechuudha akka nama tokkotti nin jiraadha jeetii yaada nin dhaqachillee mana dhaquun dhorku hin jirtu garuu immoo xiqqisho haala mijjeeseetiin isiillee bilbilee yoo tanallee dubbisee hoggaan dubbisuus wajjin haasee hogguun uumaan akka taphaati je'een faadha dhugaa godhattee miidara tolbaaftee dubbatti. Dhiisii feeruzaa waan akkanaa kun baay'ee nama ulfaataa hin ta'u mijatu dhiisii hogguun jeenis nan dhageessu. Deebi'ee akkasitti nuumaaf itti himtee nuumaafis akka wajjin lolu jira. Gartanii jettan viidiyoo jeetii yaada haa lolanii haa dhiisanii. Namni tokko hoggaa waan namni siin je'e san dhiisuu didaan manatti heddummaatti ala isii taatu asii mataan oogufti wajjin jiraachuu dadhabe urjii taboodaa kana jechuudha. Feeruzaa taatu yookaan na wajjin qulqullaa'ee jiraachuu yookaan immoo yaartii xiqqoo qabattee jiraachuu. Ani abbaa fedhee hin sodaadhu waan hin je'eetiin jira. Waan hin je'eetiin jiru. Tan jenne immoo hin jiru. Haa ta'u namni tokko asii gosaan wal fufuudhee haawaa waliin je'ee waan taphaa waan dhugaa gizee wal keessa laaqamte.
rakkoodha jechuudha. Ani arras burus hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkaan nama tokkootti kan hin yaadu jechuudha. Isaan lachuu jaartiitii haa jiraatanii jeetii yaada miidhaa irra geggeessuun barbaadu. Garuu nuumaa fi visiilleen miidhaa guddoota kanaaf fidu jiran. Maaliif? Amma nuumaaf ta'isii irraa baruu jira malee tiyyalleen irraa hin barre. Maaliif? Akkasiin qulfii ulaa qollofatti hin beektu. Qulfii ulaa hunda mana hunda jijjiirratte. Qulfii manaa hunda jijjiirratte hin ta'u jechuudha wanni ka'e sun. Akkana jechuun maal jechuudha? Jeetiin nin dhaqayoon jees dubbiin tabira. Nin taayoo jettees nan teessiftu baay'ee takka rakkadhee jira jechuudha. Garuu akka ilma dhiiratti boru numa dabartii jeetii yaada. Ilma dhiiraa waan numuu danda'e dhalaa qofa. Mushi dhalaa asirraa dubbachaa ol tanaa miti. Asii yoo isaan wacaa oolan tanaa miti. Nuumaaf hojjechuun qabu sila. Dandeenyaan na fiduu dadhabnaan firaan dhiisuu malee arras borus deemee dhaquu numan danda'a jechuudha. Garuu isiin mana isaa jirti. Anaaf inni wal dhabdee uumuu jira. Dubbiin tun baay'ee namatti ulfaatte jechuudha. Haa ta'u urjiinis adabattee akka jaartii arafee yoo jiraatte ni jiraattaan jaanan arras borus. Yoo immoo urjiin adabachuu didde akkas hordoftootaa fi kabajamtoota wanna mudate kana wanna mudataa jirus taganaa dhuftu rabbii beeka. Ani arras borus gosaanatti qoqqoodee bakka hin geessuun qabu. Waan ati gartee taphaa jettee yookaan immoo taphachiisuuf yookaan kofalchiisuuf yookaan akka isiin fixattuuf aarteetu haa dhukkaatu yoo barbaadde waan akkanaa kanan beeku. Je'e waan hin jees. Ja'us dhiisus isii waan naquun qabu. Deebitee nuumaaf immoo bakka kana hubachuu qaba. Hubatee arafee noo maaliif jira? Jaartii lamaan tanaa akkamii wajjin bulchuu danda'a waan jedhamu gartee silaa inni narraa hubatu qaba. Innis akkatti narraa hubatu ni dhabe lakkoofsa jallee hin qabu. Akkatti na dhiyaatu hin dhabe. Amma immoo isii itti dawwaleetiin gaafadha waan irra jirtuu jechuudha. Waan akkanaatis dhiisii. Waan sooshaal miidiyaa irratti akkanatti gadhiiftana dhiisii dhimma nuti lafatti suuta waliin jennee yookaan immoo taphachiifnee yeroon dabarsineef jettee obbisuun hojjaa soyitee deebitee waan akkanaa waan haasoitu hin qabdu. Wanni kanaaf boodallee roorroo fiddii namni waliin mufatuu dhufaa. Gosaan wal qoqqooduun hin jirtu Oromoon takka. Garuu ani ta'alaa ganaan 2 fuudha 3 fuudha. Obirraa ganaan 2 3 fuudha. Jaarsollee ganaan itti dabaladha. Yoon je'een isiidhaan kun waan rakkoon qabu jechuudha. Hundinuu lammii teenya Oromoon takka yaanee walii gal jennaan walaa. Haa ta'uu isiin dubbattee jechuudha. Isiin dubbattus yoo dubbachuu baattes ani nuumaaf immoo bakka tana hubatuu qabaa jeetii yaadee ture. Nuumaaf immoo isuma wajjinuu lolaa na agartaa wallaallaa naan ja'a. Maalirratti hollaallu? Akkamitti hollaallu? Dhuguma inni nuyi dubbate dhimma lammummaatiif nuyi dubbachuu jira. Garuu akka itti natti siqu yoo barbaade fala barbaade malee qabaa sanuu namni barbaade nama qaba. Na qabuus hin danda'u inni. Hin danda'u waan takkas na godhu. Waan takka irras godhu. Rabbi malee inni ilma namaa waan takka nama godhu hin jirtu jechuudha. Ani haa ta'u itti bilbilee adda baafadhee inni biree jiraatee fi jiraatuu baateewu yoo isii wal dubbisuu dadhabne nuumaaf innaa kan jeeni godhuun qabaa jechuudha. Haa ta'u ani hoggaan godhu keessatti immoo dhimma kana hogguu haasa'u namni waan irraa haasa'an qaba. Akkaataatti haasa'an qaba. Malee akkamatti bultiin tun taphan taatu. Akkam majaan kanan taatu. Garuu dubartoonni akka walii wacanii natti illee wacanii wal joonjeessinee as keessatti yoo kan taane keessa hamudannu taate waan rakkooti jechuudha. Miidhaadhaa jechuudha. Ani amma
isiitti bilbileetiin bilbilee dubbisee siin je'e waan hin je'e maalii wanni kana je'eetiin jira waan akkana yoon je'e maalii jechuun deemaa jechuudha. Isinis hangasittuu nu faana tura. Hordoftoota keenya ani bilbilee isiiniin gaafadha. Nin ja'aanis yaamu jira ona laama bilbilli isiiti. Dhaggeeffadha. Telefoon maa waan kaaftu natti hin fakkaanne neelaa maan kana ani isiin jechuu baay'ee na tulfaatti laan kaaftu hordoftoonni. Laala cufamu jiraachuu bilbiloon maaliif akka kana ta'e hin beekne ittiin deddeebisa hin kaaftu abadanuma jechuudha. Maali kan maalirraa ka dhufe telefoon bilbilni eelaan kaaftu inni bilbilni eelaan kaafne hin beeku na dubbifte eengaddaa garuu hay maali kan telefoon nama eelaa kaasuu dhiisuun rakkoo guddaa dhiifuun laala cufuudha jirti jechuudha. Haa cuftu immoo garuu akka kun isiin baasu wannumaaf itti jiru hunillee sirrii miti. Yoo sirrii ta'e karaa komantiitiin naa kaa hordoftoota keenya akkaan isaan itti waliin sirreessuu garte. Feeruzaan nama tokko wajji malee lama wajjin jiraadhu jetti. Telefoon neelaa kaasuu diddee jirti jechuudha. Abadanuma la bilbilan kaaftu. Tunni sodaadha malee akkamitti ayyeeka waliin dhufuu dandeenyu jechuudha. Isii yaadaa hin jirtu. Waan Feeruzaa miidhuu jirtu isin fakkaatti. Isaan immoo akka biraa jedhanii fiidiyoo waraabuu jiran jechuudha. Maaliif numaaf itti waluudhaaf immoo hin qabu isaanii. Ani haabatu. Amma hayyee kanuma taate egaa waluma laallaa jechuudha hordoftoota keenya. Gara guyyaa torbaatiin dawwalu jira. Tara 100 takkaa waliin irratti dawwala. Telefoona hin kaaftu. Laila bilbila neelaan kaaftu jechuudha. Kaasuun barbaaddu waan ta'e hin beekan. Hello. Akkam Feeruz nagaa miti? Nagaa gaafachuu dawalte. Maali yoon nagaa si gaafadhe akkam barbaadde duuba? Nagaa gaafachuu dawalte. Nagaa akkaan hin qabne hin beektu. Nagaa gaafatta. Maaltu nagaa si dhorkaa miti? Maaleeti wanni ati ol baatee haasoftutu wanni kanaatu maaleeti? Wanni akka? Maal haasa'u jirtan maan tanati? Maali haasa'u jira? Yookiin haasa'u jira? Maali haasa'u jira? Miidiyaa tol baatee wanni nan tabaasiin jee hunda wanni tol baatee haasoftu maali? Wanni as qabaanaan jettu tol. Hai. Andalaa alaa hanqaa furiitti ganaan fuudha. Niin fuudha. Siin jennaan akkam naan jettee? Maal jettee dubbachuu jirti? Hai. Ifi dubbattee moo dubbannere? An dubbadhee duba eenyu sodaadha ammaas dubbadhuus maal na godhuu dandeessan? Yoon dubbadhee maaltu ta'a? Homaa si godhuu hin dandeenye barsiraa waa si godhuu dandeenye bideessanii achitti si dhufee silaa bakka sanuu beekachitti si dhufee si godha homaa si godhuu hin danda'u dhugaa keetti. Akka waan fete jechuudhaaf mirga qabda akka fete jechuudhaaf ifi sittoltee mita alaa fi sittoltee sittoltee bira taa'u jirta. Ari ani ta'a laana toltee tajaarsootiis na toltee jeetiin isin fuudhe isin je'us yoon jees maal na gootaan siif imma ammasumaaf namichi sanuu rakkina qaba. Na dhaggeeffadhu isatu putti Hayyee. Inni arra bakka abbaa kiyyaa bakka obboleessa kiyyaa bakka haadhaa fi abbaa kiyyaa bu'eetti wal'aansa irratti halkanii guyyaa dhaabbatee na wajjin rakkoo meeqa rakkatee waa meeqa dabarsu jira laal waa'ee isaa achuma firaa lafa kaa nan ficheettee namaatu hin qaanfattu xiqqoo takkaallee ani akkas jirtu san baraati itti san keessa na jettee ati gammachuu jirtaa haa silaasirraa du'e gammadda tika keetitti silaasirraa damee. Aboon silaanaatiin irraa du'uu fedhe
wanni akkasii wanni haasamuu hin jiru. Amma isin lachuutu waa takka nan gootanii siin jee bara waa takka waan na gootan hin qabdan. Maaliif yoo jette an ja'uus waan hin je'eetiin jira akka fedheettee itti himattus waa takka nan gootan siif inninis maal la godhuu dandeessamii mee dhimma maal irraa qabdan. Adabattee teessu ka jaartii dhiiranni teessa yoo taa'uu baatte immoo na laalta wallaallaawu. Ammaan kana waan isaan dubbattaa takka haaftee hanga tiyya an akka feete na gootee akka barbaadde na gootee akka feetetti jireenya tolfattee jiraachuuf jirta. Anaa akkas dursan na dhiiftee na biraa deemte akka san keessatti isaatu rakkoo fi balloollee waa hundaanuu na cinaa dhaabbatee na gargaaru jira. Ati arra kanaan dhuftee waan nuti waa'ee nan keessa jiru ati maaliif beeytaa mita sanii ati naan himtu qulfi manaa maaliif jijjiirratte? Bagaan jijjiira haala kiyyaani. Manni keetii kiyyaa miti jechuudha. Bagaan jijjiira waan jijjiire maal fiddaree amma maal fiduu feetaa? Ayyee ulaa sanuu niin cabsaati niin cabsa uluma sanuu ni kafalta. Siituu dhiiraa kottu ulaa san harkaan qabadhu beeku. Yoo naan achi dhufee siifi isallee hin caccabsin na laaltan wallaallanuuf isin. Maashaallah tabaarakallah. Na laalta ati arafee kana gaabbeeyta haari yoom gartee miti wallallaa'us. Manaa baami zaayiraanii isin godhee isin garsiisan jahulaa san ararraa jijjiiruu baadhu qulfi wallaalla baalagee. Ayyee wallaalla rakkoon qabuuti wallaalla tasaniiti duuba ammaan tana ati tanaaf dawwaltee jechuudha. Aboo ammaan tanaa mitiiti ammaan tanaa miti dafi qulfi ulaa san irraa cabsi amlaaka akkanan beekoni. Itti mee akkasii yaa hunda hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Feeruzaan akkana lolu jirti qulfii manaallee na duubaarraa jijjiiranii waan akkana gorjeen jechuudha. Ani garuu kan hunda obseetiin yaadu jira. Numaaf sirriin gooni bakka tanatti. Maaliif sirriin godhin? Maaliif waan akkanaa kana gootaa hin jenneen? Amma anumaaf inni nu wallaalla. Yoo akkas taate malee nu waan toltu wanni takka illee nu hin toltu. Ha toltu takka illee nu hin jirtu. Wallaallaa miti.